kiyarra maallaqa kana itti jirtu sin argine ani maallaqa wayitu sila dhaqaa jiraatte iyyuu takka takkarraa waan aaraa qabbanaati akka oromoon baantu sii galee ati daa'ima tanteetiifuu jettee guyyaa takka masruufan ergineef sobatu malee soba hedduu takka itti mayti wanni anarra viidiyoo tana waraabeef soba hin jirre waan hin jirre tana fiddee itti mayti akkaawuntii tiyyarratti akkaawuntiin kiyyaayyuu si bira ni jira maallaqa irra naquu dhiisiti atiin maallaqa irratti ati kana ixemee iskiriinshuutii akkaawuntii caaltu irra birrii na ixemee ol baasi miidiyaa irratti ayyee eega maallaqa naana ixee hagaarraatti maallaqaan na horachaa jiraatte ergati maallaqaan na gargaaraa jiraatte indahum yoo akkas taate bar haqa tokko haqa narraa qabda tureeyyu ilmoo teetifuu jettee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii an fayyaan jira alhamdulillah galata rabbi. Har'allee deebi'ee dhufee jira maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Innaa hordoftoota kiyyaa har'a waan haaraa illee qabadhee hin dhufne garuu immoo viidiyoo Muktaar Gadhiisii tokko argeetiin dhufe isin hundinuu argitan jedheetii yaada viidiyoo inni gadhiisisan jechuudha. Dhugaa rabbi viidiyoo sallaalee na kolfisiisellee na aarsellee maaliif yoo jettan akka nama inni hanga ammaatti na jiraachisaa jiru erganaaf inni adda baane akka nama na jiraachisaa jirutti haasaa jechuudha. Wanta tokko namni na jiraachisaa jiru ofii kiyyaa'een jiraachaa jira. Duraas taanaan ergaan inni na bira baheetiin sila inni na jiraachisaa jiraate maaliin gochuu manaayyuu maaliif hin jalaa jijjiireen nama waan tokko si fayyadaan jiraanne nama isim jedhee akkanumatti handaara keessa deemu tokko akkamitti yaada inni iyyuu yoo jedhu kana anaa jiraachisaa irraa daa'ima tiyyaalleen arguuf fedhaa jedhe amma. Innaa waan inni jedhe warroonni viidiyoo isaa argitanii warreen argin illee viidiyoo isaallee kama wajjin laallu ta'a garuummoo ani iddoo ajaa'ibee haasaa sanarratti dhiisuufillee niin aare. Garummoo waa xiqqishoo irraa haasa'uuf fedhe maaliif waan inni haasa'e san waan hin jirre tokko fidee haasa'e jechuudha Muktaar. Waan jiru tokko sila haasa'e viidiyoo kana har'a irraa waraabu maaliif yoo jettan anaa jiraachisaa jira jedhu sunis takkaffaa anaa jiraachisaa jira jedhu sunis kijiba inni na jiraachisaa jiru takkaffaa rabbi guddaan na jiraachisaa jira lammaffaa anaa jiraachaa jira. Daa'imaas yoo taate daa'ima harkuu barbaadaa inni jedhu daa'imaas ani daa'ima naannisuu dadhabee hin jenneen guddisuu dadhabee hin jenneen narraa fuudhii hin jenneen sila anaatitu an haadha waan ta'eef inni abbaadha ilmoo tantee fudhadhu jechuun ni qabu ana guddisuu dadhabee hin jenneen garuummoo daa'imti akkana biraa deemtu waan fi hin feeneef amma durallee boo'ee boochisee fudhadhe jechuudha. Ammallee akkaan inni daa'ima tanan na joorsinne jechaafin mana jalaa jijjiirratee hin jira ammallee narraa hafuutti hin jiru jechuudha Muktaar akkuma argaa jirtanitti ani immoo narraa hafii jedheenii jira itti himee nama ittuma himan malee itti hidhan jechuudha ilmoo namaa. Innaa asiin durallee itti himee jira bira ga'ee itti himuuf immoo ani isaan wajji wal arguu waan hin feeneef. Silaa ilmi namaa dhugaa tokko kasirraa dhaga'u yoo bira ga'ettee itti himte malee akkanaan viidiyoo irraa walitti iyyuun faayidaa tokko hin qabu. Anaafis faayidaa miti isaafillee faayidaa miti. Ani immoo irraa hafeetiin jira innis akkasuma silaan irraa hafee natti tola. Dhaamsa viidiyoo irraan erge kana anaaf dalagee jechuudha inni viidiyoo san. Akka hedduu an aaroo akka ganaan ammallee illikii keessa galu na gochuutti jira waan biraa miti. Ammas jechi isaa kun viidiyoon isaa kun ani yookiin na sodaachisee inni yookiin na asfaraarra'uuf jecha viidiyoo kana dalagee jechuudha. Viidiyoon kun ani sodaadheellee waan duraan irra jiru irraa akka deebi'u osoo hin taane guutumaan guututti murkatti akkaan seenu na godhe jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ammas waan fedhees yoo ta'e gufuu garagaraas natti godheetiin si hambisa ka jedhee dhaaddatu taate nan hambisu waan tokkollee hin fidu. Ammas taanan innis ni dhagaa asumaan ni dhageetta. Wanni ati fiddu takka illee hin jiru ammas wanni an sodaadhu hin jiru atis nama anis nama jechuudha Muktaar akka nama tokkootti. Wanni an sodaadhu hin jiru durallee an sodaa keetiif mana jijjiiru osoo hin taane haala jireenya kiyyaan bijjeessuuf mana jijjiire. Ammas haala jireenya kiyyaan bijjeessuutti hin jira. Rabbiitu na qarqaare malee ati na hin qarqaartu. Na qarqaariiti waan ani irra jiru kana na qarqaari ilmoollee na wajjin guddisi nallee na gargaarisiin jedhee yookiin sin kadhanne sin gaafannes. Ammas ganallee si gaafachuuf hin taa'u. Yoo si gaafadhe immoo anatu badduudha jechuudha. Innaa viidiyoo kana har'a akkuma inni viidiyoo sanaa dalage anillee isaaf dalaguuf dhufe jechuudha. Asuma warri viidiyoo argitan waan inni haasa'e hedduu jira kana takka lama jedheetii miti garuu hin fedhe dhugaa dubbachuuf viidiyoo hunda isaa hanga xumuraatti ilaalle
ammaan tana jalqabumarraa kaanee hanga dhumaatti viidiyoo isaa mee hanga dhumaallee ta'uu baatu irraa muraasarraa kama wajjin laallu ta'a na wajjin hordofaa. Inna caaftu qaxxitaa bakka jirtu natti mu baannan asii argaa ala jettu moo ala deemtu nin kakadha wallaahi bilaan deemtu fuul watala deemtu ani muttaarim innaa waan kana ta'eef sitti ma amma ani waata akka ciqiciqii hin barbaadu si walloluu fedhu waata akka illee walloluu fedhu ani dhiiseera viidiyoo illee dalaguutu hin jiru ani amma si argee daa'imootiin sirraa fudhachuu barbaada yookiin daa'ima kiyya na argisiisuu barbaada na ciqiciqii si wajji maali qaatas galadhaa dhiisee jira qaama akka feeti ta'uu dandeetta ala deemtee maali hin deemtu moo akkatti qaxee qaldiin kun deemuun hin jiru na warroonni yoo namni illee kakkarsi godhaa jiraattaa ta'e irraa hafee wanni namni sitti mundi dhugaa sitti fakkaatanii anumaa fi si walii wayyaa kootu kabajaan haasofnaa kabajaan fixannaa si jechuu barbaade ati akkuma aarii nama akka aartee waggaa jaam bara waggaaf deemta waggaa meeqa amma jaamee qabu bakka asirraa galuu qaba irraanfachuu qabdu innaa mana illee eega qayyaratte laa. Kan hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanitti anaafati keessaan fixannaa jechuu barbaadeetti natti fakkaate akka yaada isaatitti keessaan fixatuun ammaa miti yeroo duraa yeroo jalqabaan isa gadadhee waa meeqaa waan akkanaa dhiisii jedhee isa gorsaa ture isa kadhachaa ture wanti natti hafi hin jiru jechuudha. Wanti ani isaan hin jedhin hin jiru. Yeroo sanoo maan dhagahin amma hoo eessaa dhufeetiin yaadni akkanaa isaa dhufe. Sammuun akkanaatuun har'a isaa dhufteetu na dhibe. Ka'alamoo yoo hafe yoo riskii rabbi achinaa haa inuman dhaqa yoo rabbi riskii natti asinaan jedhimu imaafa jechuudha. San noormaali. Kadhimma alaatii fi kadhimma waan biraa wanni walitti inni fiduuf hin jiru jechuudha. Deemsa kiyya kanaatiitu jecha kana hundaayyuu isa fichisiise moo maal inni duraan eessa ture? Har'a hoo eessaa dhufe Muktaar? Ka ilmoollee ilmoo fudhatus ilmoon tasaati. Ani garummoo ilmooti dadhabin jenneen haa fudhatu yoo fudhatuu dandeetta ammas taanaan mirga qabda garummoo bakka an jiru arguu hin dandeettu argitus wanni fiddu hin jiru wanni na asfararraatu takka illee hin jiru jechuudha. Ani wallaahi dhugaa dubbachuuf silaa viidiyoo isaa dhimma isaatu hin dhiisa yoo jedhe garummoo gara itti dhiisuun qabu ofumaa isaatti deebisee na haasofsiisa jechuudha. Viidiyoo illee dhiisee jira sirraa hafee jira viidiyoo waraabutti jiru yoo jedhe dhimma viidiyoo dantaa isaati ammas taanaan ani jecha namaatiin hin deemu namaatiitu akkana si godhu jira namatu akkanatti olii gadi si oofu jira waggaa meeqa geettee ka jedhu kana an sammuu namaatiin hin bulu sammuu xiyyaatu na ajaja isa malee ka sammuu namaatiin deemu ani sammuu namaatiin hin deemu ammas taanaan hiriyyaa qabaadhee hiriyyaa argee wajjitti nama argee wajjin saayibee namni karaarraa nan dabsine garummoo an dhugaatii hin callisu tanimmoo tanamaa immoo ittiin taa'u jechuudha. Dhugaa namaan hin dhiibu dhugaatii hin dhiisu. Isinii galee mee viidiyoo kana ni ilaalla hanga xumuraatti ani garummoo ka jalqabaa laalee ture hanga asiitti ilaalle jechuudha. Saniifuu isinillee warri argitanii warri hin argin immoo mee hojumaan laallee finna. Keessattuu haasawni gara xumuraatti inni haasa'u kun ana bira taree nama meeqa ga'e jechuudha. Isin immoo warroonni dhugaa dubbattan dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedhanii rakkoon qabu homaa miti waan fedhes yoo jedhe ofirratti ilaalina jechuu barbaadeeti. Ammaas kana qofaa miti isin qofaa miti obboleessa isaa sababa kiyyaaf hin cinqaa jira. Obboleessi isaa isaan lamaatti obboleessi malee ani dhimmi keessa na galchi takka illee hin jiru. Isaan ani bulchaallee yoo taate dhimma keenya keessaa baay'ee jiraatu hin dandeenye sababa kiyyaan hin jibbame malee waan biraa wanni inni godhan jiru. Saniif hordoftoota kiyyaa har'a viidiyoo kana garuu aariidhaan dalage isinillee dhiifama narraa ta'aadha waan inni haasoo kanaan gadhumaatti ilaalletii walitti deebina. Yookiin immoo jalaa yoo dhufatu fayyadatu inna ani ammoo isin jechuu barbaadu ani daa'imatti arguu barbaada. Akka boru osoo hin jedhin bulchaalee yoo rakkoon kee rakkoo taate sababaan kee rakkoo nurra gahe. Si galee yoo akka rakkoo akka nuti wal barbaade daa'ima bakka maa jirtu natti himi. Natti murii deetaanaan qabeessa. Tokko isuma itti gaafatama qabeessa. Lammata sillee inni qaxxataa qabee isa qabee funyaan isaa qabee kenninis isaa bakka jiru dantaa ofii inni hima suni akka itti ani himsiisu na beeka sun rakkoon qabu yoo kana egaa barbaadan taate qaxxataa amma bakka jirtan natti himaati viidiyoo kana akkuma argitanii yookiin bilbilinatti himi
yookiin hammi shaanii bakkuma mana jirtu natti muka daandii irraa bara anna ammallee immoo wanni irra jirtu sirrii miti tasgabbaa'ee itti yaadi dhaabadhu gorsa namaa laaltee tiniin duuba hayaa ishee jedhi warra akka tarka siidha ogummuun takkittiin takka waa namni waa takka sii godhu hin jiru bakka ani fuudhee jira fuudhee bakka alla qalumatti sun maaliin wanni irra deebisee tiniin galma aaraa rakkoti yoo raachaa ta'e sadafaa hin fuudhaan wanni naga jiru kun jiru an dandeenye siin horadhu hin jenni si horadhu ustee taa'u qabdu usteen taa'u taanaan immoo akkatti walii fiiginsaa wanni fiddu tokko hin jiru ammoo na jalaa dhufattee akkana wiliwiliin kunillee sin baasu ammaaf wanni siimuu barbaade gabaabumatti siifi warra si jala deemee harkisii dhawullee sirriin jirtanii dhaabadhaadha erga fuudhee bira kutaa bakka mindanu jarjartee waa murteessuun hin barbaachisu jarjartanii waa murteessina anallee muunatti murteessina bakkaaf maa fuutii jettanii mataan dhufusina fuudhe bakka akka yookiin beekee itti yaadeef yookiin osoo itti yaadeef waan darbe tokkoof nama seenuun hin barbaachisu. Namni namaa yaadu jechuun waan amma itti dhufee itti deemaa jiru kana akka jireenyi yookiin nama mijjaa yookiin immoo tasgabbiidha namni walitti wannoo jedhu nama wannoo jedha malee deeraan wannoo jettanii akka nama ibidda itti afarsu itti nafarsinaa innaa asumaan viidiyoo kana isinitti hin dheeressu yuutuubii waraabuu dhiidha. Hordoftoota kiyya hedduu dheeresseetiin ilaalee viidiyoo isaa dura waan hin ilaaliniif argitanii jirtan ka waan inni haasa'u dhaaduun nama sodaachisanii waan tokko irraa namni karoora irraa nama hambisu dhaaduun homaa miti dhaaduu miti muktaar manaas yoo ka argu taate hin argituu jedhee ittiin kakadhu akkasii akka ati ala deemtu wallaahi jettee kakatta kanatti ittiin kakadhu garuu immoo mana arguu dandeetti argituus immoo homaa wanti fiddu hin jiru ilmoon teeti yoo fudhattee ilmoo tanaayyuu har'a ilmootii sihii jettuu dhagaye sihii ilmoo fudhadha jettuu sihii asi dhagaye guyyaa duraa dhadhoysitee fuutee daa'ima gibbii keessa amma lammaffaa immoo anaafsituu akka walitti araaramnu feete jechuudha akka yaada keetiitti inni araaramnaa koottu anumaafsina walii wayyaan tuni duraan eessa dhayxee amma eessaa galtee ati har'a barnoota fudhatte moo akkami sammuu akkanaatu situ jedhen jedhu hangaruu immoo si huyyuu namaatitu akkana jedhisiin jedhee si erge malee silaa beeyte haga har'aatti haga wallollee miidiyaa irra baastee waa meeqa haasofte kanaayyuu silaa akkana jetteeti dubbiin tun hanga kana fagaatu amma hoo erga fagaate immoo deebuu hin danda'u anis bakka deeme tokko irraa sababa ati jecha kana jetteef jedhee sababa yookiin ati mana arkitee ilmoo fudhatteef jedhee wanni anafuuf hin jiru jechuudha. Ilmoo immoo ilmoo hin qalladin ilmoo abbaa jedhan malee haadhaatu irraa miidhama qaba ilmoon qalladuun faayidaa takkaayyuu siin qabu anaafillee faayidaa miti ilmoo tiyyaa hagaan irra fedhu anaatu beeka waan ta'eef daa'ima fudhadhaa maarree kana dhiiste daa'ima anuun hora guddisuttu hin jira ka guddisu rabbi gaditti immoo an guddisutti jira haadha caalaa namni itti aanee ilmoof waa godhu hin jiru jechuudha ilmoo tiyyaa namni waa godhu takka hin jiru abbaa fedhe yoo ta'e ana caala namni itti aanu hin jiru hagardaatu ati kophaa tantee ani halkan takka isii dhiiseetiin ala buleen beeku ati garuu immoo halkan takkaa miti baatii meeqa dhalaaf jettee ilmoo tanarraa gargar baate sii galee silaa ilmoo tana jaalattee isirraa gargar baatee halkan takkaayyuu alan bultu kijiba ilmoodhaan sababtee caaltuu sobdee itti deebtu san hin jiru wanni akkasii ana miskiinaa jettee akkuma namittiin dante haasoftu sanillee caaltuun gowwaadha jettanii akkuma haasoftu sanis waan ati haasoitu siinillee haasoitte waan ta'eef akkuma haasoftu san caaltuun gowwaadha yoo akkana jedhee viidiyoo waraabee munkinnatti deebdi jettee yaaddeeti ati duraan garuu wanni akkasiin jiru ayyoo wanti biraan hambiste malee sodaan dandeera hambistu garuu yoo tarabbii taate hafuunuma danda'a yoo tarabbii taate dhaquun hin danda'a yoo namaa taate immoo wanni annaafuuf hin jiru ammas wanni an sodaadhuuf hin jiru kana jettee wanni na sodaachistuuf hin jiru wanna takka wanni ati fidduus hin jiru ammas taanaan ani sodaa sirraa qabaadhee osoo hin taane haala jireenya kiyyaatiif jedheetiin sirraa fagaadhee sirraa goree jiraachaa jira ammas taanaan na jalaa hafuutti hin jirtu takki namitti gadhiistee ilmoo tantee wajjin jiraattu kaanaa rakkoon qabu ilmoo tanteeyyuu namni ilmoo ofiitu akka gaariitti guddifate rakkoon qabu garuu immoo namitti sanii wajji taa'aa ilmoo tiyya fuutee achi hin geessitu abadan osoo ani jiru jechuudha sii galee lama jaalachuun hin taatu osoo na jaalattee duraanuma na wajjin jiraatta ammas na wajji deebiin wajjin jiraadhu muktaar siin jechaan jiru si kadhachaan jiru sii galee ansi dhiisee jira atis na dhiisee adda haafnu
narraa hafe. Wanti nan siin jedhu kana viidiyoo kanaatu yoo kadhageettu taate kan kee gorsa naa ta'eetiin viidiyoo kan kee laaleetiin ani amma paaspoortii ciruullee haa taa'uti. An dhimma kan keetiif deemaan jiru yookiin maallaqa dhabdeen deemaan jirtu caaltuun jettee jirtaatis maallaqa hin dhabne alhamdulillah garraatti jiraachuutti hin jira. Ati immoo garuu maallaqa hin dhabne guyyuurraa akkaawuntii isii irratti maallaqa galchaa jettiin qaanfanne. Kiyyarra maallaqa kana itti jirtu sin argine ani. Maallaqa wayituu sila dhaqaa jiraatte iyyuu takka takkarraa waan aaraa qabbana ati akka Oromoon baantu. Sii galee ati daa'ima tanteetifuu jettee guyyaa takka masruufan ergineef. Sobatu malee. Soba hedduu takka itti mayite wanni anarra viidiyoo tana waraabeef soba hin jirre waan hin jirre tana fiddee itti mayite akkaawuntii tiyyarratti akkaawuntiin kiyyaayyuu si bira ni jira maallaqa irra naquu dhiisiti atiin maallaqa irratti ati kana ixemee iskiriinshuutii akkaawuntii caaltu irra birrii na ixemee ol baasi miidiyaa irratti ayyee eega maallaqa na ixee hagaarraatti maallaqaan na horachaa jiraatte ergati maallaqaan na gargaaraa jiraatte. Indahum yoo akkas taate bar haga tokko haqa narraa qabda tureeyyu ilmoo teetifuu jettee sila ergite ilmoo tanaayyuu na gargaarte na wajjin guddisaa maallaqa naa ergaa jiraatte waan hin godhin tokko yoo ol baastee dubbattu sin dabbaru xiqqishumallee si haa dabbaru waan garuu na dabbare dhugaa rabbii tokkoffaa waa'ee maallaqaati maallaqa ergaafi jira isiin ammaan tana quufatti deemte malee dalagaafi muka isiin deemtuuf jechuu barbaadda. Zihaarallee deemtu jechuu ni dandeessa rakkoon qabu inshaallah yoo rabbi naa godhe zihaaraa deemetiin deebi'a. Ati immoo viidiyoo tana ni argita. Ani immoo viidiyoo ati waraabde viidiyoo waraabuun dhiisu. Waan ati haasoyte tokko kijiba ati mayti tokko kijiban jedhu ka dhugaa ati haasoyte kijiban jedhu kijiba ati haasoyte immoo dhugaa siin jedhu akkuma ammaa kanatti sii baasa jechuudha. Maallaqa akkaawuntii caaltu irra na ixisa yoo ati ol naa baaste manallee sittiin garsiisa sii bilbilee. Akkasiin na hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma argitanitti. Waa hedduu haasamee ani garuu immoo akka dura hin haasaa jedhee dhufeef na jalaa badee haasoyni jechuudha. Inshaallah isin du'aayima godhaadha. Na jajjabeessaa isinin jedha. Waan dhufu wajjumaan laallaka ganaa dhaaduu hedduutu jira. Ganaa waan ta'u hennuu tokkotu jira. Inshaallah rabbi keeritti nu haa godhu. Yoo nabseen jiranne viidiyoo waraabuun dhiisnu. Viidiyoo waraabitiin isin gadhiisa. Yoo manas ka argu taatee arge. Ammas mana arguu deemfoonni naas fararoon jiru mana barbaade anuyyuu itti agarsiisa garuu immoo isa wajjin waree biraa ciqicqee biraa isa wajjin haasa'uu waan hin feeneef malee ani walumaa galatti kiyyaaf isaa adda fixannee jira. Anaafati adda fixannee jira jedheen jira durallee amma immoo isaatu narraa fuutte malee ani irraa hafee jira dhiisetiin jira. Garuu immoo inni lama jaalate. Namitti sanirrallee adda ba'ee na wajjin jiraatuun fedhu narraallee bahee wajjin jiraachuun fedhu amma sa'a hanga afuritti ni fuudha jedhee hanga afuritti illee fuudhee yoo jiraate mirga isaati an garuu akkuma na tuquun fedhu akka waan kiyya dubbatu sin fedhu waan hin taane wanti maqaa wal balleessaniif faayidaa takka hin qabdu inshaallah waan irra geenye kan viidiyoo maa walitti deebina hordoftoota kiyya isinillee du'aayii godhaa isinillee naaf jecha hedduu arramsaftanii nama hedduutu tuqame warra koomantii jedhame amshir isinilleen naaf galatooma isin jedha wahiyyaanin haamiidhamu homaa miti ni dabarti wanni hundi ni dabarti guyyaa dabarte dubbanna waan hundaafuu gaafaan tana keessaa baane dubbanna rabbiin guyyaa ifa godhe isatu beeka jechuudha inshaallah walumarra jirtu karooruma tana rabbiin bakkaan si haa ga'u naan jedha isinillee hordoftoota kiyya hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa baay baay